maali sabab yaa bareedduuti yaqashti maaliif bilbila na jalaan kaafne yeroo hedduu giseen bilbila kee harkachuu hin danda'u bakka hedduu na ajaa'ibsiisee kiyya qofan kaafne moo bilbiluma siiti kanama biraatiinis dabuleetii yaalee dadhabe maali rakkoo jira yoo na himteeho. Yoom dawwaltee yaa bareedaa kiyya? Anniin beekaa yaa bareedduuti yaa wallee bilbila kee shiita keessa gakkaattee shiita keessaan mudhii keessaan gisee gakkaatan bar hin dalaytu bakka san neetworkiinis hin dalaytu bar. Iskiriina hunda silkiin ni gubdii bar neetworkiin bakka san seenuuf dandeettiin qabdu yeroo hunda tanaafin si dhabaa jira baratti hin beekne malee. Ati kami beekta kan jiraadde baasumeen maatii tun ati dhiira moodala naangalleewu ajaa'iba qabdaa'u. Akkiin itti beeka guyyaa tokko sirra dawwaleetiin wanti arraban qabdu ni beektamii na jalaa kaaftee na jirte ergi yeroo saniin bakka akka wanti na jalaa kaafte beekee bar sanumaaf hin jee. Ajaa'iba qabdaa watiin maa kabaasaa argeetummaanu.